بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قبي تنتلا خينيا أكما يتفوف نجرة إن شاء الله تنتلي قوية الراتين قن آيات ربي ملتو قدنا ربي دا قم بشان كيس اللالو تا بشان بحاراتي في خانوما نوتي لغاتي فيدمنو خنا إسان كان خلالو تهاججو إن شاء الله تنافو ربي مي هكوني في واي بشاني خنا لالو بشان كن الرقودة دچيدا خانقباتي هكوتو لفا هكو جنة برسنتي تورباتا مي تكا وانجيو بشاني جيجو bishaan ammaas innummaanuu jiruudha. Bishaan hin jiru jechuun jiruun hin jirtu hojii takka. Rabbiinis bishaan irraa waa hunda uumnee nuun jedha. Kanaaf Rabbiin akka waan kana keessatti gabbunee ilaallu nutti hima Quraana isaa keessatti jechuudha. Mee waan waa'ee dhugaa jirtu tan baharaa guneef haasofnu garba jenna afaan Oromootti waa'ee garbaa guni haasofnu parsantii 70 takka dachii qabata jenne. Gaffageenya hanga kiiloomeetira 10 takkaatti gad dheerata. Lafatti ol dhiyaatu immoo hanga kiiloomeetira 3.5ti. 3.5 irraa akkaan fagoodhaan immoo kiiloomeetira 10 takka lafa gadoo jechu yoonii fi meejara kagoonu taate. Parsantii bishaanuma addunyaa tana keessa jiru. Parsantii 97 waan bishaan jaama isa keessa jira jechu bahara kana keessa jira. Fi ammaas Rabbiin maali? Bahara kanaa fi kaanis bishaan kan dhugaatiif fayyamnu kanaas maal قديسي ربنا وهو الذي مرج البحرين بحر لما نوبريس قديسي ربنا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج كون بشان قصتي توكو كانوا ما نتفيدمنو كان دغاتي فيدمنو كان مئاوا فريشيتي qulqulluute kun immoo bishaan soogiddaawaa hadhaawaate kun soogiddan qabu ka soogidda qabu kun dhuguudhaaf ni ulfaata. Haya dachii tana keessa bahara guddaa san kaayete garuu immoo boodaa isaa gad hin dhiifne. Maaliif yoo boodaa isaa gad dhiise lafa kana kafitu ta'a jechuu garbii kun. Bakkuma dur Rabbiin itti uumee jira. Bakka sanirraa hin sossobne. Bakka sanirraa yoo sossee maaliif biyyee lafa goggooyituurra bishaanii turre hedduu garbaa irra hedduu waan taateef garbi sun gara biyyee dhufee jechuun biyyee sanii fi waan biyyee keessa jirtu hundaa'u fuudhee badan jechuudha. Kanaafuu bakkuma san jira. Isaan lamaanuu gosti lamaanuu wal bira jiranii wal bira jiraachuu wajjin walitti makaman maaliif akka walitti makaman immoo kan itti deemnee ilaallu ta'a. Maaltu mee bishaan baharaa kana keessa jira yoo jenne jechuun akkaataa ifasaa irratti hin baana. Garri gubbaa irratti hedduu ifaadha ni mul'ata keessa isaa. Hogguma akka gabbu'aa deemtuun xiqqoo akka gubbaatti nifu xiqqoo maal ta'a dukkanaawaa deema. Gara gadii immoo sirrumatti dukkanaawa jechuudha. Akkuma Rabbiin Quraana keessatti zulumaatun ba'duhaa fawqa ba'd akkuma jedhutti Rabbiin gubbaan isaa ifaadha oguu gabbu'e xiqqoo ifaa isaanii kannasaa gara gubbaatti gadiitti immoo dukkanaawa jechuudha. Hafu gara gadiyoo gabbuune
hedduu takka dukkanaawaadha jechuudha. Teknooloojii ammaa tan sirriitti haala mijaa'uudhaaf haala mijeessitee arkee malee waan ija namaatiin arkamee waan kana qorachuuf mijaa'u miti jechuudha. Teknooloojii yerumarraa yerootti hogguu guddachaa deemtu baharri kun idaa lakkuma gad deemaa deemuun dukkanaawaa bakka ifaan aduudhaa ifti aduudhaa ittiin dabarree qabaa jechuudha. Kanaafuu akkasii jechuudha. Mee waan biraa roobnummaan kunuu akka bahara kanarraa dhufu meeqaa keenyaaf beeka. Aduun bahara kana baati. Hogguu bahara baati. Baharri kun hurkeeti maal ta'a? Gara duumessaatti jijjiirama. Sanbooda duumessi kun booda gara roobaatti nu jijjiirama. Hogguu akka jijjiiramu kana taraa duraa akkaan soogidda qaba ture. Garuu immoo gool bahee gad deebi'a kanatti sanbooda maal ta'a? Fresh ta'ee dhufa jechuudha. Bareedaa dhuguudhaaf mijaa'u ta'ee dhufa. Akkanuma wajjin kan roobni dilli kun bishaan baharaa kanarraa ol baheetuma achiin roobee gad deebi'e takka baharri kun xiqqaatee hin beeku. Bakkuma isaa san jira. Garuu nuti addunyaa yeroo hunda kanuma wanta harkachuu jirra jechuudha. Rooba harkachuu jirra. Akkasuma wajjin waan taane. وأنزلنا من السماء ماء ربين مال الراب سمير راي وانت دوميسا جتشو وكذا دوميسا راي روبا غوني جتشو روبا بوفني دوميسني كونو يسرا ومامي بشان غربا كانور كادان سببا دون اتباتين ولبي خناتو دوميسا تهجرا جتشو Kanaafuu akkuma waan dubbaddetti taraa duraa hedduu wanta qaba ture. Soogidda hedduu qaba ture. Garuu boodarra deemee soogidda isaa dhabeeti roobaan gad dhufa. Ogguunii fi dhandhamtullee akka kabaaraa sanitti namatti ulfaatu jechuudha. Dheebuu nama baasuudha malee dheebuu nama kaasuu miti jechuu dalagaan isaa ogguunii fi ol bahee gad deebi'e. Kanaafuu akka maaliiti ogguunii fi isa kana laallu haala kana ogguu laallu idaa qulqulleessuu uumamaati jechuudha. Tan namni silaa takka uwwiseetii waa takka qulqulleessa. Takka ammoo waatti naqeetii qulqulleessa kilooriinis ta'a waa gaariis ta'a itti naqeetii takka qulqulleessa. Garuu Rabbiin akkanumatti fumaa fuudheetii ol baasee qulqulleessee gad deebisa jechuudha. Mee bishaan soogiddoo kanaa fi soogiddoo hin ta'in ogguu laalle bishaan fireeshii jennu kana kan mi'aawaa kadhuunu kana ogguu laalle garaagarummaan isaanii bishaan garbaa soogiddoon akkaan soogidda qaba. Kun immoo soogidda hin qabu. Garuu ilmi namaa parsantii hundattuu wanni inni itti yaajamu bishaan fireeshii kana guututti bishaan inni barbaadu. Dhiqachuufis ta'e maaliifis ta'e waa hundaaf kan isa barbaachisu bishaan fireeshii ta'e kana. Akkuma taraa duraa dubbanne parsantiin 97 bishaan garbaa kana jenne. Kanaafuu Rabbiin akkanattis walii jijjiiraa fi tokkorraa tokko jijjiiraa akka namni fayyadamu godhaa deema. Ilmi namaa baay'ee bishaan dila fayyadamuu jiru kana. Bishaan Rabbiin uume parsantii takkaa gadi kan nuti fayyadamu jiru. Kanaafuu bishaan kan nuti fayyadamu jiru kun عزبي ربيني هذا عزب فرات وهذا ملح عجاج. أنا أبو بشام فريشين خاصة سو قدون تين مياه وادا رقاتي في نتولا كمو بشان سو قدون ملح سو قدون عجاج نهاد دوا مياه رقودا في نتولو يجو. Odoo silaa bishaan hundi
kasoogiddoo qabu ta'a soogiddatee jiruun hin jirtu jechuudha. Maaliif dheebuu bahurraa dheebuutti kaasuudha. Daran bishaan barbaadaa deema jechuudha. Namni kun maal ta'a deema? Soogiddi qaama isaa ol guddateeti hangi bishaan isaatii xiqqaata seelii keessaa. San booda jiruun hin jirtu jechuudha. Yoo immoo bishaan hundinuu bishaan nagayaa kana kasoogidda hin qabne haa ta'u jenne immoo wanni bahara keessa jiraa hundi dhumuu qaba jechuudha. Maaliif lubbu qabeeyyiin bahara keessa jirtu, garba keessa jirtu hundisi akkaataa rabbiin isii itti tolche kana keessa jiraachuu dandeessi. Akkaatuma rabbiin bishaan kanatti tolche keessatti akka jiraattuuf uumamte. Kanaafuu isii tana fuutee yoonii fi gara bishaan nagayaatti harkaa jijjiirte yoonii fi waan soogidda keessaa xuuxatiin irraa xuuxte jiraachuu hin danda'an jechuu jirru kun. Rabbiin akkatti baalaansii godhuu beeku argitanii miizaana rabbii kana. Miizaanni rabbii hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Maaliif walitti hin laaqamuu jee rabbiin jarri lamaan kun? Yoo walitti dhufan walitti hin laaqamuu. Maaliif akka walitti hin laaqamne maaltu isaan godhe jennaan? Barzakhiin rabbii bira qabe. Marajal baharayni yaltaqiyaan baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan. Marajal baharayni yaltaqiyaan akka isaan wal tuqan walitti gadhiise rabbiin wal tuqan. Kunis gadhiifamaadha sunis haasoo gidda qabuu fi haasoo gidda hin qabu. Baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan. Garuu immoo isaan gidduu maaltu jira? Girdoo jiraata isaan akkatti walitti hin laaqamne godhu. San keessaa maal fa'aadha? Takka koontantiin isaan qaban garagara. Kun soogidda qaba, kun soogidda hin qabu. Kun teempireecharri isaa ol kaadha, oowwisaa. Kun immoo oowwisaa gabbu'aadha. Fakkeenyaaf zayitaa fi bishaan waliin laaqamanii? Walitti hin laaqaman. Maaliif deensitii isaanii walirra ulfaata. Ulfina isaanii wal qixa hin qaban. Ulfinni isaanii garagara. Kanaafuu akkasumatti bishaan nagayaa kan nuti dhuynu fireeshii katee kan dhuynu kana fi kun walitti hin laaqamu jechuudha. Maaliif akkaataa isaa walitti laaqamuu hin taanetti rabbi isaan uume. Ajaa'iba! Rabbiin daangaa mul'anne kana keessatti daangaa mul'anne kana rabbiin uume. Ajaa'iba! Uumaan rabbii hedduu ajaa'iba! Saayinsiin amma ganaarra geesse. Rabbiin gaafa san gaafa dura uumuu akkas godhee uume akkami waliin laaqamuu dhabe jaanii dhibeenii isaan boodarra akkatti waliin laaqamuu dhabe. Yaalanii waliin laaquu koranii dadhabanii wanni kun daangaa ijaan hin mul'anne qaba jechuudha galee jechuudha. Kanaafuu tun ayata guddina rabbii irra nama qajeelchurraa jechuudha. Kaya waan biraa faayidaa garbaarraa faayidaa bishaan baharaarraa oowwaa addunyaa tana akka nurraa qabbaneessu ni beektanii. Oowwii addunyaa tun silaa baharri jiraachuu baate rabbiin bahara sababa nuu godhee baate jiraachuudhaaf ni ulfaata sila. Maal godha? Oowwa kana fudhateeti qabbanaa fi xiqqoo oowwa akkasitti hamaan ta'in san gamaa wantaatti dabarsa jechuudha. Oowwa fudhata oowwa sanii gadi yookaan qabbanaa kanna jechuudha. Environmentii isaatiif, hawaasaatiif, naannoo isaatiif jechuudha. Akka maaliiti akka waan kondiishinaraati jechuudha. Inni kun akka waan bishaan kun maaliif tolfame? Bishaan wantaaf tolfame fakkaata. Teempireechara addunyaa tana kontirool godhuudhaaf akka waan bishaan tolfame fakkaatti. Bishaan baharaa kun jechuudha. Kanaafuu odoo silaa rabbiin bahara kana uumee akkasitti oowwa addunyaa tana nurraa kontirool goosuu baate silaa keessa jiraachuu addunyaan tun ni ulfaatti jechuudha.
Kanaaf waa hedduudhaan nurraa taa'u jira jechuudha. Bishaan baaraa kunis oguu kan laalu kanaaf bishaan rabbiin bareedinaaf qofaaf uume. Qurxummuu qofarraa nyaachuu uumeen seena. Jiraachuu mateen nyaafu qilleensuma keenya qaama fudhannee baasu jirru kanaafu qabbaneessuudhaaf. Kana qabbanaa irraa xiqqoo wayyaa godhuudhaaf fayyadu jiru isa jechuudha. Baay'ee bishaan baharaa meetira 200 booda aduun gadi seentu. Meetira 200 qofa seenuu dandeessi aduun. Meetira 200 booda aduun keessa gad deemuu hin dandeessu. Bishaan baharaa keessa achi gad dukkana. Akka gadii san keessa jechuudha. Garuu ilmi namaan arku. Addunyaan arkutti hin jirtu jechuudha. Dukkana achii gadi. Achumaa gaduu laayifiin jiruun lubbuu qabeeyyiin jiraachuu jirtu jira jechuudha. Rabbiin dandeettii isaatiin kan uume jechuudha. Kanaafuu bishaanummaanuu jiruudha jechuu ni dandeenya. Maaliif qaamni irra ilma namaa parsantii 60 wanni dhiyaata. Bishaaniin nummaanuu qaamnummaan ilma namaa kun. Wannummaan lubbuu qabdu taatee wanni bishaan hin barbaanne hin jirtu. Rabbiinis Quraana keessa maal jedha? Waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayy. Waa hundaa'uu nuti maalirraa uumne? Bishaan irraa uumne. Kanaafuu wanni hundinuu bishaan jechuudha. Kanaafuu yoo bishaan hin jiru jechuun jiruun hin jirtu jechuudha. Kanaaf wal qixa goone. Bishaan is equals to jiruu jechuudha. Bishaan hin jiru, kanaafuu jiruunis hin jirtu. Jiruun itti fufu jirtu oguu jennu bishaan hin jira jechuudha. Mee lubbu qabeeyyiin garba keessa bahara keessa ni jirti. Hedduu jira. Miliyonotaan kan lakkaa'amu jira. Gariin dukkana reefu jennee 200 gad keessa jiraatan kuunichi ol jiraatan. Aduu kan barbaannes rabbiin uumee jira jechuudha. Warri kan dukkana keessa jiraatu sun warra aduun isaan hin barbaachifne. Ajaa'ibaati. Idaa jiruun bakka nuti silaa yoo dheeyne jiraachuu hin dandeenya keessaas nu jirti. Rabbiin nuti akka addunyaarra akka lafa gubbaa jiraannu rabbiin uume warra kaan immoo akka bishaan keessa jiraachuu danda'anitti isaan uume. Bishaanuma keessa ta'ee warra ifaa wajji jiraatu jira. Ka ifaa malee gabbu'ee dukkana keessa jiraatu jira jechuudha. Ajaa'iba. Rabbiin uumaansaa hedduu takka namatti tolu jechuudha. Kanaafuu bishaan baharaa wanni adda isa godha takka teempireechara addunyaadhaa maal godha? Kontirool nu godha. Nurraayi sirreessa. Oowwaa addunyaa jechuudha. Kabira bishaan isaa hedduu soogiddoodha. Bishaan kaanirra. Kun maaliif fayyadamee? Wanni inni fayyaduuf fi ammas wanti isaatis ulfaatinni isaatis irra jaba jenne. Akka lubbu qabeeyyiinii fi markaba dooniin kun hundi akka bahara kanarra deemuu danda'an rabbi isii godhe jechuudha. Uumama bishaan kana uume irratti akka markabani gadi hin seenne akka dooniin gad seenne uumama bishaanii kanaa godhaa jechuudha. Ulfaatina isaatii fi deensitii isaatii fi soogidummaa isaa sananiitu akkatti ulfaatee inni lubbu qabeeyyiin isa keessa jiraatus nagayaan keessa deddeemtu. Markaba irra horsiifnu dooniin irra horsiifnus nagayaan akka deemtu amala isaatu akkasiisa godhe jechuudha. Kanaafuu bishaan
akka jiruudhaaf ta'utti rabbiin uume jechuudha bishaan baaraa kun. Hogguuniif ilaallu immoo nuti akka waan faayidaa hin qabne faayidaan isaa uumama xiqqoodhaa namummaa addunyaa nuti dheenyus dhaquu baannus uumaa tokko nu fayyadu akka waan akkasiiti lakke bareedinaa fi jaallaluu fi maal jechuu qofaaf osoo hin ta'in wantoota nuti amma haasofne kana hedduu kana qaba jechuudha. Kanaafuu ergaan kiyya kadhumaa garbii bal'aadha. Bal'aa ta'uu wajjin immoo nama isa to'atu jira jechuudha. Akka inni boota isaanirraa hin sobsoone. Kunuu dandeettii rabbiitti nama qajeelcha. Bishaanis kadhuguuf ta'uu fi kadhuguu hin taane jeen rabbiin akkasii qoodee kadhuguu hin taane nutiif warra kaaniif immoo jiruu isaanii tana malee hin jiraattu. Warri kun kan nuti dhuynu kana immoo fayyadamuu hin dandeenye isaan. Isaanii sana fayyadamuu hin dandeenye isaan keenya kana fayyadamuu hin danda'an. Kanaafuu nuufis akka barbaachisummaatiin garana nu jijjiira saniis rabbiin isaaniif uume jechuudha. Kanaafuu rabbiin idaa sirriitti miizaana waa hundaa eegeeti uumu jira jechuudha. Even bishaan illee jechuudha. Kanaaf maaliif jiruun bishaan irratti hundaa'eeti waan ta'eef. Ammas idaa addunyaan nuti waan qabnee jira idaa. Akkuma jetti bishaan baharaa lakkuma gaddeemaa deemnu dukkana jirra. Dukkana sanii gad waa tokko harkinu waan ta'eef achi keessaas idaa jiruun nuti nun harkine. Lubbu qabeeyyii jechuudha. Lubbu qabeeyyii jiratan nuti hin harkine jechuudha. Kanaafuu wanni hundinuu dhab'iin bishaanilleen ayata rabbii irratti nama qajeelchaati jechuudha. Baharri waan rabbi nu yaadachiisaati jechuudha. Hogguu kana hunda laallu akkanatti akka waan akka tasaatti uumame seenanati. Tasaa miti hundi uumaan rabbii hundi tasaa miti. Not random. Akka tasaatti waan uumame miti. Waan itti yaadamee rabbiin wanni kun kana fayyadi tunis sana fayyadi jee uume. Wallaala keenya malee rabbiin waa hundaa'u sababaa fi sababa gahaadhaaf uume. Kaayyoo uumeef qaba jechuudha rabbiin. Yaafi hundumaa si gaafadhu. Takkaa waa'ee bishaanii yaaddini beektaa dhuguutti. Dhimmi bishaan baharaa kunii fi dhimmi bishaan keenyaa kun takkaa si yaachisee. Just nuti fayyaduma dhuguma qofaaf akka dalagaan ta'e. Takkaa deebisaa rakkannite. Hagguu dhugnu sana soogidda guutee laaltee mee soogiddatti naqii ilaalee gidduu takka ulfaata argite. Bishaanii miti nyaataa hogguu soogiddi irra qote gidduu takka ulfaata. Laaltee. Kanaafuu dandeettiin rabbii idaa guddoodha. Tanumaan jechuu barbaadaa wabillahi tawfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.